Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu, Waaqa tokkootiin ni amannaa. Ameen. Uummanni kun hidhii isaatiin na waaqeffata. Lapheen isaa garuu narraatii kan fagaate. Waaqayyoon kan jaalattan, Waaqayyoos isiniin kan jaalatu maatiiwwan Waaqayyoo. Hundumti keessan hordoftoonni chaanaalii keenyaa biyya keenya Itoophiyaa, biyya keenya ala kutaa biyyoota garaa garaatti kan argamtan hundumti keessan akkam jirtu, akkam yoo nageessanii guyyaa har'aatiin kan nu qaqqabsiise Waaqni abboolii keenyaa, Waaqni raajotaa, Waaqni qulqullootaa, galanni, ulfinni teessoo isaa Ariyaam irratti isaaf haa ta'u. Wangeela Maatiyoos boqonnaa 15 lakkoofsa 8 hanga 9 irratti akkas jedha. Uummanni kun hidhii isaatiin na kabaja, lapheen isaa garuu narraatii kan fagaateedha jedha. Guyyaa har'aa kana barnoota keenyaa walitti fufiinsaa ganama qabamuu kutaa kurnaffaa kan walitti ilaallu afuurota callee kan jedhudha. Calleen maalidha? Afuura callees kan jedhame yoo nama irratti miidhaa maalii qaqqabsiisa kan jedhu abbaan keenya qulqullichi Maatiyoos akkuma dubbate gooftaan keenya uummata yeroo sana hordofaa turan ilaaluudhaan gochaa isaan raawwatan arguudhaan jecha inni dubbatedha. Jechi kunis kan dubbatame uummata yeroo sana turan isa faana deddeebi'aa turan gochaa isaan raawwatan irra dhaabachuudhaan jecha kan dubbatee jira. Egaa gooftaan keenya uummanni kun hidhii isaatiin afaan isaa qofaatiin na kabaja, lapheen isaa garuu baay'ee narraatii kan fagaatedha. Seera namaa barnoota ta'e barsiisuudhaan wanta hin barbaachisne callisaniidhuma na waaqessuu jedhe. Seera namaa kan ta'e barsiisa hin jirre, seera irrattis kaa'amee kan hin jirre barsiisuudhaan callisaniidhuma kabaja hin barbaachisneetiif na kabajuu jedhe. Egaa akkuma beekamu seerri namaa isa kamidha? Seerri Waaqayyoo immoo isa kami kan jedhu hubachuun barbaachisaadha. Asirratti seerri namaa fedha foonii, adeemsa foonii, gochaa foonii, yaada fooniiti. Seerri Waaqayyoo garuu seera gara jireenyaatti nama geessu, boqonnaa bara baraa namaaf laatu, jireenya bara baraa namaaf argamsiisu, jireenya boqonnaa qabu kan bara baraa namaaf laatudha. Namoonni callisanii seera isaanii, adeemsa isaanii ni barsiisu, ni gorsu. Kanaaf egaa waaqeffannoon isaanii waaqeffannoo laphee otoo hin ta'in afaaniin qofa isa kabaju, afaaniin qofa isa waaqessu qofaadha. Lapheen isaanii garuu narraatii kan fagaatedha jechuudhaan gooftaan keenya qorichi keenya Iyyasuus Kiristoos dubbatee jira. Isa kanaaf guyyaa har'aa kana kan laallu afuura callee kan jedhudha. Egaa akka aadaatti namoonni callee faayaaf yookiin immoo miidhaginaaf faayaaf fayyadamu, miidhaginaaf fayyadamu. Namoonni kaan immoo callee kana bira darbanii waaqeffannoodhaaf ni fayyadamu, walumaatiin ni ilaalla. Namoonni afuura seexanaa waamuudhaan karaa ittiin seexanicha argatan keessaa calleen karaa isa guddaa yookiin immoo karaa jiru keessaa karaa isa tokkodha jedha.
namoonni akkuma Waaqayyoon waamanii argatan, Waaqayyos immoo akkuma isaaniif owwaatu, akkuma isaan gargaaru, namoonni baay'een immoo seexana karaa ittiin waaman, karaa ittiin argatan, tooftaa ittiin argatan keessaa calleen isa tokkodha jedha. Egaa akkuma beekamu callee fi ateeteen seeronni isaanii irra caala kan isaan ibsamanis karaa kanadha. Karaa kanadha. Keessumaa ateetee fi calleen karaa ittiin namoonni seexana argatan, hafuura Waaqayyoo otoo hin ta'in hafuura xuraa'aa karaa ittiin argatan keessaa inni guddaa fi inni murteessaa ta'e isa kanadha jedha. Hafuuronni kun akka warra kaanii, akkuma warra kaanii amaloota isaan qabanii fi wanta isaan barbaadan ni jira jedha. Akkuma beekamu uffatoota garaagaraa barbaadu, dibata kan akka dhadhaawwan garaagaraa barbaadu, nyaata baay'ee mi'aayee barbaadu, buna ni barbaadu, uffatoota garaagaraa ni barbaadu. Fedhi isaanii immoo warreen akka uffataa, dibata gaarii kan akka dhadhaa fi nyaata baay'ee misha yookiin immoo dansa ta'e erga argataniin booda, yaadni isaanii, fedhi isaanii erga isaaniin guutameen booda, hafuurri kun namootarra buluudhaan bifa yookiin immoo gosoota qalama garaagaraatiin uffaticha miidhagsuudhaan, bareechuudhaan daabiloosiitiif jilbeeffatanii gateettiiwwan isaanii callee kanaan rukutuudhaan yookiin immoo rurrukutuudhaan, hidhiiwwan isaaniitiin arraabuudhaan hafuuricha waamanii wal arguu jedha. Asirratti hubadhaati ilaalaa. Arraba isaaniitiin ni arraabu, jilba isaaniitiin ni jilbeeffatu, kufanii ni sagaduuf. Eenyuutiif? Waaqa callee kanaa, seexanaaf. Hafuura kanas waamanii hafuura kanaatiin wal quunnamuu jedha. Gargaarsa daabiloosiin baruudhaan, fakkeenyaatiif fedhi isaanii daa'ima argachuu yoo ta'e daa'ima akka argataniif, daa'ima dhaluu yoo ta'e daa'ima akka dhalaniidhaaf, hafuurri hamaa kun daa'ima akka kennuudhaaf yaa gooftaa ko jechuudhaan jilbeeffatanii ni sagaduu, ni kufuu fi ittis ni buluu jedha. Laalaa kan jirru hafuura callee kan jedhudha. Calleen maalidhaa? Karaa ittiin seexana argatan, tooftaa ittiin seexana barbaadan, ofii isaaniiti nyaata, uffata, qalamni isaa baay'ee miidhagaa ta'e gosa garaagaraa qabu uffachuudhaan haala mijeessanii fi haal dureewwan mijachuu fi qaba mijeessuudhaan namoonni kanaatiin maal godhu jedhaa? Ni buluu jedha. Ni buluu jedha yookiin immoo itti ni buluu, ittiin ni deddeebi'u. Inni biraan namichi gaafate sun seexana kanaatiin da'uu kan hin dandeenye dubartii yoo taate, dursee kan cufame yoo ta'e, gabbara isaaf gabbaramu kennuudhaan seera isaa otoo gargar hin kuutin yoo isaan gabbaraniif, amma asirratti wanta isin laaluu qabdan, namoonni baay'een gadameessi isaanii da'uu akka hin dandeenye kan ta'an hafuura kanaatiin yoo ta'e, akka isaan gabbaraniif, akka isaan itti bulaniidhaaf ofii isaatii gadameessa isaanii cufe yoo ta'e, gadameessa isaanii kan akka banuudhaaf jilbeeffatanii isaaf sagaduudhaan,
Egaa akkuma beekamu hafuurichi gadameessa yookiin immoo maayitsan kan jennu kan ofii kan cufe ofiisaa deebisee banaa jechaadha. Maaliif? Aangoon dursee kennameefii waan ta'eef. Aangoon dursee laatameeraaf waan ta'eedha. Ofii irratti moo'icha yookiin immoo aangoon isaa kennameera waan ta'eedhaaf. Kanaaf egaa biyyi lafaa kun bu'aan ishii hafuura seexanaa kana waamuudhaan seexanichaan walii galuudhaan raawwattu bu'aa ishiin argattu ijoollee daabiloos harka daabiloos galuudhaan hidhamanii eenyummaa ofii dabarsanii seexanaaf kennan isa kana ta'aa jechaadha. Daa'imni dhalatu kunis daa'imti kun hafuura hamaa kanaan qabamuudhaan kan miidhame sammuun isaa kan bade ga'umsi qaama isaas dadhabaa kan ta'e ta'uudhaan waan dhufuuf biyyi lafaa kun hafuura kanaatiin qabamti. Bu'aansaas baay'ee gaddisiisaa fi jibbisiisaa ni ta'aa jedha. Karaa biraa immoo seerri callee kun warra kaan irratti immoo miidhaa qaqqabsiisuu jecha abaarsa inni fidu yoo ilaallu kadhannaa isaanii namoonni kun hafuura kanaaf dabarsanii kennuu isaaniitii jedha. Dursa eenyummaa isaanii dabarsanii erga kennaniitiin booda hafuura kanaan erga walitti michoomaniitiin booda kabaja isaanii dabarsanii kennu. Kanaan booda hordofaa isaa ta'anii waan fedhan sana argachuuf jecha dirqama isa hordofuu fi fedha isaa guutuun isaanii dirqama isaanii ta'a. Inni biraan hafuurri callee irraati ijoolleewwan amaloota isaan dhaalan jedha. Callee irraati ijoolleewwan isaanii amaloota isaan irraa dhaalan. Hafuura callee irraati ijoolleen isaanii amaloota isaan irraa dhaalan. Egaa akkuma beekamu darbaa darbaatiin hafuurri kun haadharraa gara intalaatti, intalarraati gara intala ishiitti, gara abbaatti, gara ilmaatti daddarbaa waan dhufuudhaaf hafuurri callee ijoollee isaaniitiif dhaala isaan dhaalchisan, namoonni hafuura callee qaban ijoollee isaaniitiif dhaala isaan dhaalchisan maal faayii jennee gaafa ilaallu jalqaba irratti isaan jireenya isaaniitiif abbaa jireenya sanaa miti. Abbaa jireenyaa miti. Jireenya isaaniitiif abbaa miti jechuudha. Jireenya isaaniitiif isaan abbaa miti. Abbaan jireenya isaanii hafuura callee kanadhaa jedhanii jalqabaa. Inni lammaffaa immoo itti aanee gaafa ilaallu ijoolleen abbaa fi haadha isaanii ijoolleen kan abbaa fi haadha isaanii miti. Kan eenyu ta'u? Kan hafuurichaa ta'u. Kaleessas kan dhalatan. Dhaluus kan dadhaban kan hafuurichaa waan ta'eedhaaf ijoolleen dhalatan kan abbaa fi haadha isaanii miti jedha. Seexanni kun yookiin immoo hafuurri callee kun ofii isaatii maatii kana kan dhuunfaa isaa ni taasifataa jedha. Itti aanee jireenyi isaanii manni isaanii keessatti eebbi hin jiru jedha. Maatiin hafuura callee qaban ijoollee isaaniitii kan isaan dhaalchisan. Jireenyi isaanii gammachuu hin qabu. Jireenyi isaanii eebba hin qabu. Eebbi Waaqayyoo hin jiru. Saamicha malee, gadadoo malee eebba hin argatanii. Inni itti aanu yoo nyaatanis yoo dhuganis itti hin mi'aawu, yoo dhuganis dheebuu hin ba'anii jedha. Yoo nyaatan itti hin mi'aawu, yoo dhuganis dheebuu hin ba'ani. Inni itti aanu namni isaan dhaga'u hin jiru. Yookiin immoo jechi isaanii hadhaawaadhaa jedha. Hafuurri kun beekee hojii kana kan raawwatu isadha. Jecha isaanii yookiin immoo dubbiin isaanii fudhatama hin qabu. Jechi isaanis immoo baay'ee hadhaawaadhaa jedha. Inni biraan hafuurri kun kabaja isaanii jara kanarraatii ni fuudha. Kabaja isaa
simboo isaanii simboo isaa taatifataa jedha. Inni itti aanu mana kiristaanaa hin jaalatanii jedha. Warreen calleetti bulan, warreen callee waaqessan, warreen calleedhaaf sagadan mana kiristaanaa hin jaalatanii jedha. Kanammoo kan taasisu hafuuruma kana. Tokko tokkoon isaanii immoo naannaa baadiyyaatti agartanitti yoo ta'e haadholiin baay'een isaanii awwaala namaa hin deeman. Warreen hafuura calleen qabaman awwaala namaa yookiin immoo du'a ga'ii namaa hin deeman. Maaliif yoo jenne yeroo tokko tokko awwaala irratti waan isaan kuffisuuf awwaala namaa yookiin immoo bahanii nama awwaaluu hin danda'an. Yeroo tokko tokko waan isaan kuffisuuf awwaala irrattis waan isaan kuffisuuf gara awwaala akka deeman isaaniif hin eeyyamuu jedha. Inni itti aanu nyaata kan akka talbaa, nyaata kan akka re'ee hin nyaatanii akka nyaatanis hin eeyyamuu fi yoo nyaatanis illee ni dhukkubsatu, ni kuffisa, mataa isaaniin bowwaafachiisa. Naannaa keenya keessa namoonni talbaa hin nyaanne, namoonni re'ee hin nyaanne ni jiru. Yoo dirqamammoo kana darbanii nyaatan, seera kana yoo darbanii cabsanii isaan dhibamsiisa yookiin isaan cabsa yookiin garaa isaan kaasa yookiin mata bowwoo yookiin immoo dugda isaan kutaa. Sababa kanaaf jecha isaaniitiif hin eeyyamuu jedha. Inni itti aanu dhibee fi dhukkubbii naannessa azuuritti kan jennu horiisaa isaan eeggataa jedha. Dhibee naannessaa isaan kuffisu isaaniin ni eeggataa. Inni biraan ijoollee isaanii dhiifama hin godhaniif, ijoollee isaaniitti dhiifama hin godhaniif. Hojiis hojjechuu hin jaalatan. Ijoolleetti ni ori'u, ijoollee isaaniitiin baay'ee wal lolu, hojiis hojjechuu hin danda'anii jedha. Inni itti aanu waliigala jireenyi isaanii mana isaanii keessatti kan isaan gaggeessu, kan isaan hogganu jireenya dukkanaa sana hafuura calleetii jedha. Hafuurri kun, seexanni kun isa waan ta'eedhaaf jireenyi isaanii maatiiwwan isaan waliitiin nagaa hin qabanii, rakkoo, dhiphina, gidiraa, boo'icha maatii sana irratti ni mo'a. Dhalootarraa gara dhalootattis immoo darbuudhaan miidhaa isaa irra qaqqabsiisuudhaan hafuura Waaqayyoon hanga hin qabamnetti rakkoof gidiraa guddaa isaan gubbaa qaqqabsiisaa jedha. Isiniin waan isin waraananiif ajaja Waaqayyoos maaliif dabartu? እናንተን ስለወጓችሁ የእግዚአብሔርን ትእዛዝ ስለምን ትተላለፋላችሁ? jechuudhaan wangeela Maatiyoos boqonnaa 15 gubbaa irratti isiniin waan waraananiif ajaja Waaqayyoo maaliif dabartuu jedha. Nuun kan nu waraanu eenyudha? Waraansi keenya, lolli keenya foon kan uffate otoo hin ta'in kan hin mul'anne hafuuricha dukkanaa kana daabiloosidha. Daabiloos immoo gocha garaa garaatiin nurratti miidhaa qaqqabsiisaa, nuun nu miidhaa, nuun rakkoof gidiraaf dabarsee nu laata. Egaa biyya keenya keessatti iddoo tokko tokkotti yoo ilaallu naannaa keenya keessatti isaan kun hafuuronni callee, hafuuronni ateetee seera isaanii aadaadhaan wal qabsiisuudhaan, aadaan walitti fiduudhaan namoonni akka miidhaman, namoonni akka isaan rakkatan barmaata kana, barmaata aadaa akka isaan godhatan ta'aa dhufeera biyya keenya keessatti. Egaa adeemsi callee kun aadaa wal qabachiisuudhaan, faayyaatiin wal fakkeessuudhaan, miidhaginaan wal qabachiisuudhaan namoonni adda irratti, namoonni uffata irratti, namoonni waan garaa garaa irratti kan raawwatan, kan kaawwatan ni agarra. Haa ta'u malee callee kan kaawwannu miidhaginaaf yoo ta'e, itti hidhamannu yoo ta'e, aadaa keenya ibsachuudhaaf yoo ta'e, kabaja aadaa keenya ittiin ibsanna yoo ta'e, yoo godhanne rakkoo hin qabu. Garuu itti qalla yoo ta'e, ni dibna yoo ta'e, kun gaarii akka hin taaneef miidhaa guddaa kan nurraan qaqqabsiisu ta'uusaa hundi keenya akka barannudha. Inni biraan
raawwii barichaa irratti akka raawwatamuuf kan jiru. Yaadni isaas samii fi lafa irratti kan jiru hundumaa Kiristoosiif kan jiru Kiristoosiif walitti qabuudhaaf jechuudhaan Efesoon boqonnaa 1:10 gubbaa irratti በዘመን ፍጻሜ ይደረግ ዘንድ ያለው ሐሳቡም በሰማይም በምድርም ያለውን ሁሉ በክርስቶስ ለመጠቅለል ነው። ሰሚራስ ለፈረስ ከንጅሩ ያደሳ ሁንዱማ ክርስቶሲን ሀጉገሙፍ ጀቹudhaan Efesoon boqonnaa 1:10 gubbaa irratti qulqullichi Phaawulos dubbateera. Kabayni keenya walitti qabamuun keenya Kiristoosiif malee daabiloosiif calleedhaaf ateeteedhaaf akka hin taane qulqullichi Phaawulos nu barsiisa. Kunis Kiristoosin dursamee abdii kan raawwatame kabaja keenyaaf galataan akka ta'uudha jechuudhaan Efesoon boqonnaa 1:12 gubbaa irratti ይሁን በክርስቶስ አስቀድመን ተስፋ ያደረግን እኛ ለክብሩ ምስጋና ይሁን ዘንድ ነው jechuudhaan Efesoon 1:12 irratti akkuma dubbate kunis Kiristoosin dursinee abdii kan nun taasisne nu irratti kabaja Kiristoosiif galata akka ta'uudhaaf malee galata daabiloosiif iddoo laachuudhaan daabiloosiif gahee laachuudhaan deddeebi'uu akka hin qabne qulqullichi abbaan keenya Phaawulos nu barsiisa jechaadha. Calleerraa waa akka barannu abdii guddaan qaba. Calleen maalidha? Karaa ittiin hafuurri hamaan gara keenya akka dhufu, karaa ittiin hafuura hamaa wal simannuuf wal argannu keessa karaa isa guddaa fi karaa baay'ee ulfaataa ta'edha. Callee jechuun isa kanadha. Namoonni mana keessatti callee awwaalanii dadhaa dibanii kabaja laatanii fi jilbeeffatanii daa'ima kan dhaban daa'ima argachuudhaaf, fayyaa kan dhaban fayyaa argachuudhaaf, dhala kan dhaban dhala argachuudhaaf taasisan wangeela waliitiin kan walitti hin dhufnee fi fudhatama kan hin qabne ta'uusaa beekuudhaan hundumti keenya mana keenya keessatti mo'uu kan qabu hafuura callee otoo hin ta'in hafuura gooftaa keenya qoricha keenya Iyesuus Kiristoos eebba haadha keenya qulqulleetti Dubroo Maariyaam eegumsa ergamootaa malee waaqa dhadhaa dibnu waaqa uffata gosa akkasii naa uffisaa jedhu waaqa mana keessatti gabbaru hin qabnu waaqa samii irra taa'ee addunyaa kana dhisa malee samii utubaa malee dhaabe gooftaa keenya qoricha keenya Iyesuus Kiristoosidha. Kana beekuun hubachuun barbaachisaadha. Maatiin keessan hafuura callee waaqessan ateetee sagadan seexanaaf gabbara laatan guyyaa har'aa kanaa qabanii barumsa kana dhaggeeffachuudhaan akka dhaaban akka booji'aman waaqayyoon amanuudhaan jireenya bara baraa akka argataniif isinis ga'ee keessan akka baataniidhaaf barumsa kana qabannee dhufnee calleen egaa ateeteen istil hanga ammaatti maatii keenya keessa biyya keenya keessa ollaa keenya keessatti waaqeffamaa jira. Waaqeffannuun keenya Kiristoosiif qofa amalummaa isaatiin waaqeffamuu kan qabu. Ani waaqni keessan waaqa hinaaffaati. Anaan alatti waaqni, anaan alatti fayyisaan, anaan alatti hunduma gochuu kan danda'u hin jiru waan jedhee jiruuf isa qofaaf fayyisaadha. Isa qofaatu waaqadha. Isa qofaaf saganni ta'a. Isa qofaatti bullaa seexanaaf calleef ateeteef sagaduun hin barbaachisu. Dadhaan qalmi uffanni mana keessatti taasisnu kabajni biraa waaqni biraa fayyisaan biraa hin jiru. Qalbeeffadhaa hubadhaa du'a jalaa ba'aatii kan waaqayyoo ta'a. Waaqayyoonis immoo kan keessan ta'a. Waaqayyootti araaramaa. Jireenyi dabarre sun waaqa tolfama waaqessuudhaan callee ateetetti buluudhaan kan dabarsine sun nu haa ga'u. Amma waaqayyo waliin haa jiraannu. Waaqayyo waliitiin haa deddeebinu. Kutaa itti aanu ayina xilaa yookiin immoo hafuura golga ijaa yookiin immoo ayina xilaa kan jennu kutaa 11ffaa waliitiin ni ilaallaa. Kutaan 10ffaa guyyaa har'aa kana fakkaataa kan nu barsiise, kan nu gorse, kan nutti dubbate.